درسي شنفا برنوتا أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا أخلاقه متدرين كنيارا الأمانة يوكين أمانة إيغو يوكين أمانة مما كان جدوتا. الأمانة ضد الخيانة. أمانة مما جتشون فالا غنتماتي. وأصل الأمن طمأنينة النفس. سرينسا أمانة مما جتشوني نمتك وان سنرت قلبين ساتسقباه وان صدات الأبوت أمانة جدم. الأمانة هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. أمانة جتشون حق إيغو في deebisanii abbaa isaatiin gahuun namarratti dirqama ta'utu amaanaa jedhama. Wanti amaanaa jedhamu waan nam tokko eeguun isarra jiraatu eege ammoo abbaa isaatti deebisee galchuun isarra jiraatutu amaanaa jedhama. Gama biraatiin kullu maftarada Allahu kullu mafturida ala al-ibaadi fahuwa amaana. Wanti gabroota rabbii irratti dirqama taasifame yookiin ammoo wanti rabbiin namarratti dirqama taasisee jiru hundi amaanaa jedhama. Fakkeenya kassalaati wazakaati wasiyaami wa adaa'i dayni akka soomaa, salaataa, zakaa, liqii galchuu, waan namni nama bira kaate galchuu, iccitii namaa dhosku, kanneen kun walitti qabamee amaanaa jedhama. Maaliifi waan eeguunsaa namarra jiraatudha. Akkasumas waan namni kun najala waan rabbiin namni kun guutuu qaba jedhee irra kaa'ee jechaadha. Guutamuun isarra waan jiruufi inni kun amaanaa ta'a jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha. inna allaha rabbiin ya'murukum isinajaja an tu'addu al-amaanaati akkasin kennitanu yookiin galchitanu yookiin ittiin geessanu al-amaanaati waan namni isin amanatee jedhe yookiin waan itti amanatamtan ila ahlihaa gara abbaa isaatti akkasin geessuu qabdanu rabbiin isin ajajaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Egaan inni kun آيان كن جد شوكانين من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع لأن الظاهرة أن الخطاب يشمل جميع الناس. ربي نسنجج جتشون كن أسرتي هذا يمكن إجو آية قرآنا كان سير شريعة هدو أفكيسة همتي تأي yaada kana namni hunduu akka eeggachuu qabu kan nama kakaasu ta'uutu ibsamaa sirraa jedha. وقوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ربنا كنجدا نتي أمانا كينيا سميت فدني أرديت فيني تبت في قارنت فينان فأبين ددني أن يحملنها نركا فودو يوكين باتشو وأشفقنا منها الراسوداتني يعني هكا كان قوتو الأبنالات كن نركت بدي جنان ربين كينيا اتنوك أباجدني سوداتن وحملها دوبني باتي اللينا ما جد ربين إيغان أمانان أستي ريهاتي جدام. أمانان أستي ريهاتي أجج ربي قوتو والربين الرانا مدعو الرافقاتشو حالا ملتا في لوكتات إكيستي كنين كانتو أمانا ربين قارن لفا سميتفا فيديتو كنا جدام. ربين حال ورّا ملكاهني دبتيتي
namoonni milkaahan kana fakkaatu jedhee mallattoo isaan ittiin beekaman keessaa tokko والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون warri milkaahan warri barfuula rabbii duratti milkaahan warra amaanaa walii qaban amaanaa walii yookiin amaanaatihim waan itti amanataman kan rabbiin itti isaan amanate haa ta'u akkasumas kan gabroonni rabbii isaanitti amanatanis haa ta'u kan eeganidha warra kanaa jedha rabbiin. egaan amaanaa eeguun sadarkaa hamma kanaatti kan ilaalamudha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام كنسان التنبيه كمان أمانا إيقودان كان لالتسي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وائسنا أبو سفيان بن حربي في أكسمس هرقلا ملك الروم قدوتها سوتها سفا مقافة إبسو أكنا جدا سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. موتي روما أبا سفيان بن حرب موتي بي عربا وكن موتي مكة أرغتي ها غافي ساف ديس كيسا توكو نبي محمد مالتي سن أججة jennaan nabi muhammad wa salaata dhugaa dubbachuu waan gadhee irratti argamu irraa of qabuu fi waadaa guutuu akkasumas amaanaa abbaa isaatiin ga'utti nu ajajaa jettee jedheen. qaala wa haadhihi sifatu nabiy kun mallattoo nabiyyootaati mallattoo nabiyyiitii jedha. yaani amaanaa eeguun haala nabiyyoonni ittiin beekamaa turan ta'ee nabi muhammadis alayhi salaatu wassalaam kanneen kana kan barsiisaa turan ta'uusaati. hadiisa biraa keessatti akkuma beekamu amaanaa eeguu dhabuun mallattoo munaafiqaati jedhanii rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii jiru. hadiisa dabalataa kan ibnu abbaas ergamaa rabbi irraa dubbatu keessatti ملتون قياما جدًا ملتون قياما فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قافا أمانا ميد أمي أمانا إيقامود أبي بدي يعني وانتنا من التنما أمانات يوكي وانت أمان إيقاموك أبا جدا متوكو إيقامو قافا دمو قياما قافا سنا جدينين أكمتين أمانا بدا جد أماني قافا تماني yeroo wanti ta'e tokko aangoon nama isaaf hin malletti kennamu nama aangoon isaaf hin malletti gaafa kennamu sun mallattoo qiyaamaatii jedha. rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam fakkeenya garaagaraa kaasanii booda keessaa amaanaan kun qalbii namaarraa fuudhame bakki qalbii namaa amaanaan irraa fuudhame kun ammoo mallattoo godhatee gurraacha'ee yookiin gubatee akka waan ibiddaan gubameetti bishaan guuttatee ol ka'eetti iddoon isaa ol guddata. keessa isaa homtuun jiru namni waan amaanaa eegu fakkaatee argama. gaafa amaanaa eega fakkaatee namni fagoo dhaabbatee ilaalu akkamitti ebelu kun rabbiin akkana colleessa godhe akkamitti isa cimse akkamitti isa jabeesse akkamitti akkas qalbii kennee fi nama imaa amaanaa eegu isa taasise jedhee yeroo namni bakke diidaa ilaalee jaju gaafa keessa ilaalan ammoo imaanni hamma ija goommanaa yookiin hamma ija raafuu tokkollee keessa hin jiru jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. aakhira zamanaa yookiin bara gara dhumaa keessa akka namni amaanaa eegu tokko dhabamuu fi amaanaan dhabamuun ammoo mallattoonsaa akka waan wanti ta'e tokko ta'ee darbeetti kan mul'atu ta'uu ibsan. hadiisa abdallah ibn umar irraa dhufe kan nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatan keessatti arba'un jedhama. arba'un idhaa kunna fiika waa afur qabdataanaan فلا يضرنك ما فاتك من الدنيا كم برا يود أبديو دنيا كان الرأيو سيدر بيو ما ركون قبو
يعني وأفر قبدتانان كم براد أبدس ميدا قدام في دوجتشوتا توك صدق حديث دبي دوغا دبتشود وحفظ أمانة وان ستكن مئيغو وحسن خليقة حالنا ما وجن جرات تلجتي جرات شوفي وعفة طعمة وانتتنيات وانيات كيستي of eegdee nyaachuu waan haraama ta'e nyaachuurraa of eeguu kanneen kana arfan qabda taanaan kanneen biraa yoo si darbeyyuu hedduu sin miidhu jechuudha. Kana jechuun waan biraa balleessi jechuu osoo hin ta'in hammi kun ijoo isa barbaachisaadha jechuu ta'a. عن ابن أبي نجيح قال لما أتي عمر بتاج كسرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برا أنغو قبته بيا بالشاجر كيست بيا كسرى بيا فارس جابساني تاجي سايو كنمو وان إني متى رتي أفتو فايا إني متى رتي أفتو وفي gumee yookiin waan inni harkatti kaatu walumaa galatti warqii inni ittiin mootii aangoo qabaachuu isaa mirkaneessu gaafa jarri fuudhanii fidanii Umaritti kennan Umaritti galchan Umar muka harka keessaa qabu ulee harka keessaa qabuun gara gaggalchee ilaale jedha taajii kana yookiin ammoo waan jarri mataatti uffatan warqii achirraa dhufe kana achi booda akkana jedhe wallaahi rabbiin kakadhe namichi taajii kana fideenatti kenne kun amanamaa namaati jedhee dubbate Umar ibn al-Khattab. Wantichi baay'ee bareedaadha gatiinsaas guddaadha waan mootiin uffatudha. Warqii ta'ee keessumatti kan mootoliin uffatani. Gaafa kana namichi tokko Umar bira jira ture akkana jedheen yaa amiira mu'minaa situu nama rabbiif amanamedha. Kanaaf waan jiru hundumaa fidanii gara kee kennu. Waan ati rabbiif kennite jarris deebisanii sii kennu yookiin ammoo akkuma ati rabbii keetiif amanamtee waan barbaadamu goote jarris siif amanamoo ta'anii jedheen. فإذا رتعت رتعوا قال صدقت وتواتي وانجلو كان هنيد تاي تفيدمت تاي وفي كيف قلت تاي جتشودا يادتشي jarris achumatti waan fedhan godhanii balleessu turan. Ja'ati amanamaa taatiif rabbii keetiif si amanamanii eemmanni kan kee jedhaan yaanii amanamummaan nam tokko ajaja rabbii isaa guutuutiif qabu hatta amma ummanni isa jala deemanillee isaaf amanamanii deeman taasisaa jechuudha. Amanamummaan bu'aa guddaa qaba. Bu'aa inni qabu keessaa inni tokko الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام أمانة مما إقباتشون أمانة ما تؤون إيمان نسا قوتو تأو في إسلامنا ساتولو داف سببة أيوكي ملتو تأ أمانا سوان سمي في ديتشين إجارمت سبب كاناتيني كنسين إجارمت أمانا بؤرا يوكي موتورا دينيتي akkasumas ammoo waan rabbiin ittiin nama qoree qormaata isaa namatti fide maalummaa namaa ittiin adda baasuu jechuudha. Amaanaadhaan diiniin eegama, maqaan namaa eegama, qabeenyi namaa eegama, jismii fi lubbuun namaa, beekumsii fi aangoon, dhaamsi, ragaan, barreeffamni kanneen garaagaraa akkuma armaan gaditti ibsamuuf taa'utti sababa amaanaan jiruuf kun hundumtuu eegamuu danda'a. Amaanaa eeguun hin jiru taanaan wanti hunduu badaa ta'aa jechuun. Nama amanamaa ta'e rabbitu isa jaallata, namni illeen isa jaallata. Amalootan yookiin mallattoolee rabbiin ittiin gabroota isaa mu'mina ta'an jaje keessaa yookiin ittiin jara faarse keessaa inni gurguddaan amaanaa eeggachuudha. Kanaaf walladhiina hum li'amaanaatihim wa'ahdihim raa'uun warra
amaanaa isaanii akkasumas waadaa isaanii eegan sanatu warra milkaa'an jedhee dubbate rabbiin. amanamummaan nageenyaa fi barakaa waan khayrii ta'e hawaasa keessatti babal'ate keessatti argamsiisa. Namni gaafa waliif amanamu hawaasni waliin jiraatu kun khayrii qaba, barakaatu achi keessa jira, nageenyaan jiraata, wal qabatee jiraata, wal amanata waan ta'eef. Fakkeenya amanamummaa yookiin ammoo iddoowwan amanamummaan itti calanqisu yookiin amanamummaan itti barbaachisu keessaa muraasni akka armaan gadii ta'a. Tokko الأمانة فيما افترضه الله على عباده. نتوكو والربي نمرت واجبة قدتو أمانات إجرة أمان ماسا إجتشوت نمر جرات رقان كنا آياتوت أستر دبة مني دربا كن أكا أججني ربي وكي وانت ربي نمت في دون نمتو قوتا منسا أمانا نمر جروتو أقرسيس. فمن الأمانة ما أتمنه الله على عباده التي كلف بها. إن لما الأمانة في الأموال قبين الرت أمانة إيجتشوكين أمانة ممال ألفة عما ليس للإنسان به حق من المال وتأدية ما عليه من حق لذويه وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحق فيه وتدخل في البيوع والديون والمواريث. قبينيا رتي أمانة مما يمكن أمانة قبينيا إيجو كيسا إني توكو في يمكن إسرع كاللكا أمو وان أفركان قبني وان كان نمات إرى أفقو qabeenya namaatii dheebachuu dhabanii kanuma qaban qofaan of gahanii isa kanarraa of qabuun amaanaa qabeenya keessatti argamu jedhama. Akkasumas waan ofirraa qaban haqa namaa ta'ee waan namarra jiru galchuun waan nama jalatti bitamaa jiru yookiin namaaf ajaja namaa jala jiru itti gaafatamummaa namaa jala jiru tokko akka barbaadamutti abbaa isaatiin ga'uun inni kun amanamummaa yaanii qabeenyaa jedhama. Wantoota amaanaa qabeenyaati jedhamee yaadamu keessatti kan argamu bittaa gurgurtaan illee as keessa gala. Liqiin namaa galchuun as keessa gala. Dhimma dhaalaa irratti akka dhaalamuu qabutti eeganii wal dhaaluun wal dhaalchisuun abbaadhaa kennanii kan ofii fudhachuun akkasumas wantoota namni nama bira kaa'atee fudhachuu barbaadu qabsiisni namni namatti kennu akkasumas dhaamsi wanti namni namatti dhaammatee deemu gosoonni aangoo hundumtu as jalatti iddoo godhataa jedhu. Inni biraa al-amaanatu fil a'raadi maqaa namaa balleessu irdii namaa eeguu irratti irdii namaa balleessuu dhabuu keessatti of qabuu yookiin amanamaa ta'uu jechuun. ألفت عما ليس للإنسان فيه حق منها وكف النفس واللسان عن نيل شيء منها بسوء. نمني مكان ما تقبل السراء الربسا إيقون أفقبون وان هكا سانتاني بربادو را أفقبون عرض يوكي نمو مقاسا قرسا إيقاتشو داف وانتني قدو كن أمانا عرضي يوكي مقا إيقاتشو كيستي تأو جدامي فلاتم. الأمانة في الأجسام والأرواح لبو في كامنا مرت أمانا ما تأو فكين ياف كف النفس واليد أن التعرض لها بسوء. qaamni amanamee taa'uu qaba kan jedhu kana nam tokko harka ofii lubbuu ofii qabee waan lubbuu namaa fi qaama namaa irratti rakkoo geessisu irraa of ittisuu madeessuu irraa
miidhaarraan gahuurraa azaa gochuurraa of qabuun amaanaa jismii fi lubbuu jedhama. kanarratti amanamuu. الأمانة في المعارف والعلوم بكم سكيست أمانمما إنكم بايوان قدادا نمتك يرو بكم سدبر سينا مانغو وان دبسي أرغتي أكجرت يرونا مانغو إنكم أمانمما بكم ساجد أما نمني بكم سيستي كنم يمكن بكم سأرغتي كان مد سائبسي abbaa dubbate ibsee kitaaba irraa fudhate ibsee yoo dubbate inni kun amanamummaa isaati. yoo kana ta'uu baate immoo maal godha ofumaa isaati akka waan ofii dubbateetti isa namni biraan dubbate yoo fidu inni kun sariqa yookiin hanna jedhama. yookaan immoo gashi jedhama. haqiiqaa jiru iddoo irraa argate dhiisee ofumaa isaa kan dubbate godhee beekumsa mataa isaa yaada ofii isaa maddisiise godhee gaafa dhiyeessu macluumaatiin kun macluumaatii magshuush yookiin ammoo yaada hatamaa yaada bakka malee dhufe ta'a jechuudha. kanaaf amanamummaan beekumsa keessatti barbaachisu jiraachuu qaba. inni biraan al-amaanatu fil wilaaya aangoo irratti amanamummaa qabaachuu. namni aangoo irratti amanamummaa qabaachuu qaba kan jedhamu nama aangoo argatee filamuu qabu nama ga'umsa qabuu fi dandeettii qabu aangoo sana argachuun isaaf malu tokko bakka isaaf malu kaahuudha. akkasumas qabeenya namaa qaama namaa lubbuu namaa aqlii namaa yookiin sammuu namaa tiksuudha. kana jechuun akka rakkoon isarra hin geenye irraa ittisuu akka inni nagaa ta'ee jiraatu gochuu beekumsa isa fayyadu kan isan dararre akka inni baratu taasisuun kun waan warri abbootiin taayitaa yookiin abbootiin aangoo olaanaa waan isaan gochuu qabanidha. kan aangoon taanaan aangoo irratti amanaman hin jedhamanu. kanaafuu aangoo irratti amanamummaa ta'uu qabaatu jechuudha. amantii eeguun amantii diinii amantii rabbiin jaallatu sana akka inni hin banne eeguun iccitii mootummaa iccitii biyya tokko eeguun keessumatti diina isaaniitti diina biyya sanaatti raabsuudha oduu kana dabarsuu dhiisanii eeguun kanneen kun amanamummaa aangoo jedhama. nam tokko jedha ibnu taymiyaan rahimahullah واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. نم tokko humna cimaa qabaachuu fi akkasumas amanamummaa qabaachuun lamaan kana wal duukaa argachuun namaa baay'ee xiqqoodha jedha. yookiin amanamummaa qofa qabaataa yookiin cimina qofa qabaata namni. سئل إمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين يعني كمال جتشو بربادمي حقيقة نمني قبطي أنغم أمنمما قباتشو أنغورت أمنمما قباتشو في أنغو في إن يتم لوان جدأمو إلى الجسي إمام أحمد رحمه الله قافة مني تران نما لما تجرى تري جرى لما قافة شرياتر nama lamatu jira ture. namni lamaan kun amiira ta'an. inni tokko faajira yookiin nama haqan eegganne cimaadha mooti tooftaa lolaa beekaa cimaadha. inni tokko ammoo amanamaadha haa ta'u malee humna hin qabu dhimma lolaa irratti dadhabaadha. namummaan isaa nama gaariidha saaliha. eenyu wajjiniin lola hiriirraa jennaani eenyu wajjin lola hiriiruu qaba nam tokko isa kam isa nama gaarii ta'e isa namoo isa nama badaa ta'e humna cimaa qabu kana jennaani namichinni cimaa ta'e suni jedhe Imaamu Ahmad rahimahullah. namichinni cimaan sun ciminni isaa yookiin humni isaa muslimootaa fi jedhe roorroo irraa deebisa. jallinni inni qabu isa qofaa isaatti gaafatama rabbi duratti gatii fujuura isaa yookiin gatii jallina isaa rabbitu isa gaafata.
namichi sagaarii ta'ee dadhabaa ta'e kanammoo tolinni isaa mataa isaatii fi dadhabinni isaa immoo rakkoo muslimarraan gahaa jedhe. nama isa cimina qabuu fi faajira ta'e wajjin loluu qabaa jedhee dubbate. dabalatti maali jennaani akka ragaatti kan fidate imaamu Ahmad rahimahullah inna allaha yu'ayyidu hadha ad-diina birrajuli al-faajir. rabbiin diinii kana nama jal'aa ta'een jabeessa yookiin injifachiisa yookiin humna ta'ee cimsaa jedhee dubbate. yaani maal jechuudha asirratti amanamummaan barbaachisaa ta'a akka mootummaatti yookiin akka nama aangoo qabuutti. namni waan tokkotti itti gaafatamummaa qabu itti gaafatamummaa xiqqaas guddaas haa ta'u akka ta'uu qabutti baachuu akka qabu agarsiisa kun. inni biraa ragaa irratti amanamummaadha. namni amanamummaa qabaachuu qaba ragaa irratti. yoo hin amanamu ta'e balaa fidee dhufa. namni gaafa ragaa bahu dubbii sobaa irratti nama gargaaru ragaa jal'isu hundeedhaan garagalchu waan hin barbaadamneen kan deemu isa kaan itti dabale isa kaan irraa hir'isee deemu namicha sanatti maaltu fidama haqa namaa akka inni fudhatu ta'a. ofii isaatiifis akka daangaa darbee ragaa bahe ta'anni kun balaa fidaa jechuudha. fakkeenyi isaa iddoo kanatti calanqisa. inni biraa alamaanatu fil qadaa yeroo murtii dabarsu namni amanamaa ta'uu murtii darbu irratti kan jal'isne eeguu jechuudha. alamaanatu fil kitaaba barruu keessatti amanamaa ta'u namni yeroo waa barreessu yeroo kitaaba tolchu yeroo yaani kitaaba wantoota barreeffama garaa garaa barreessu amanamaa ta'uu qaba. kana jechuun maal inni gaafa namarraa barreessu iddoo irraa barreesse madda irraa barreesse ibsuun jecha abbaa dubbate sana dubbachuun yaada isa ofii maddisiise akka ofii maddisiisetti isa namarraa waraabe akka namarraa waraabetti dabarsuutu irra jiraatanni kun amanamummaa barruu jedhama. inni biraa alamaanatu fil asraar allati yusta'amanu al-insaanu alaa xifdihaa wa adamu ifshaa'ihaa. iccitii eegu amanamummaa iccitii gaafa namni waan tokko amanatee isatti kennatu waan namni amanatee isa bira kaa'ate yaada jechuudha. iccitiidha kan jedhamu yaada sana akka eegamuu qabutti eeguudha. fakkeenyaaf kanneen keessaa kanneen akka namni haadha manaaf abbaa manaa gidduutti iccitiilee jiran eeguu inni kun akka fakkeenyaatti ta'a jechuudha. mallattoo amanamummaa iccitii irratti mallattoo ilaalamuu qabu tokko dubbatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nam tokko yoo dubbii sitti odeessee ka'ee sirraa diida garagalee ilaale yookiin millatee waa ilaale wanti sun iccitii ta'uu bari jedhani. kana jechuun hin baasin jechuudha. iccitiidha gaafa jedhamu yookiin sirriidha gaafa jedhamu baasameen odeessamu ta'uu isaati. قبل براء الأمانة في الرسالة وتكون الأمانة فيها بتبليغها إلى أهلها تامة غير منقوصة ولا مزاد عليها وعلى وفق رغبة محملها سواء كانت رسالة لفظية أو كتابية أو عملية. إرجاء نمتكن من رتي أمانماته إرجاء نمتكن يكون guutummaan guutuutti otoo hin hir'isinitti hin dabalin akka namichi namatti kennee ittiin naagayi jedhe sanaan geessanii abbaa isaatiin ga'uudha. ergaan darbu kun sagaleen kan darbu haa ta'u barruudhaan kan ta'u hojiin kan agarsiifamu haa ta'u yaani kamiyyuu haa ta'uuti bifa kanaan amanamaa ta'uutu barbaadama. inni biraa ija ofii gurra ofii qaamolee hundumaayyuu irratti amanamaa ta'u. kana jechuun namni qaama isaatiif amanamaa ta'e jechuun bakka hin barbaadamne waan hin barbaadamne dhaggeeffatu waan hin barbaadamne laalu waan borgeessee akka qaamni kun gubatu taasisu hin laalu. namni kun qaama isaatiif amanamaa ta'e jedhama gaafa kana eegu. qaamni isaa kun akkasiin dhaqxee iddoon barbaadamne buutee kan ibiddaaf saaxilamtu taatu irraa ittisuutu amaanaa qaama isaatiif eegee jedhama. kanarraa ka'uutiin
amanamummaan ifa ta'ee mul'achuutti jiraata. Inni biraa ni kudha sadaffaa fi xumura al-amaanatu fi nushi wal mashuura. Namni yeroo marii nama mariisisu, yeroo gaarii namatti nama naa yaade jedhu yookiin ammoo yeroo yaada gaarii sii kenna jedhu amanamaa ta'uudha. Inni kun amanamummaa gama kanaanii beeksisaa jechuudha. Namni gaafa yaada gaarii namaa kennu, yaada hallayyaa nama buusu namaa kennuu dhiise, waan nam tokko ittiin mari'ate isa beeku beekee dubbatee isa hin beekne immoo abbaa beekutti dabarsee waan isaaf tolu, waan namichi marii dhiyeesse konaaf tolu gaafa dubbatu maal ta'a? Marii irratti amanamee jedhama. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam otuun ergamin dura amanamummaadhaan beekamu turan. Sababiin ergamaan Rabbii itti Khadiijaa fuudhuu danda'anis kun yaani ergamuun durarraa lakkaa'ama. Sababa amanamummaa isaaniiti. Kanarraa ka'uutiin Khadiijaa radiyallahu anha akka isaan daldala irratti hirmaatan goote sababa kanaatiin walitti dhufeenya ta'e. Gama biraa eega ergamanii boodas Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam amanamummaa isaaniitu beekame, waan jiru irratti ni amanamu. Akkuma seenaa darbe keessatti waliin dubbii Abi Sufyaanii fi Hiraqla mootiin Roomaa taasisan gidduutti akka Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam amanamummaan beekamu ibsuutu ture. Amanamummaan ummata Nabi Muhammadii fi alayhi salaatu wassalaam Nabi Muhammad qofa irratti kan gabaabbate otoo hin ta'in ummanni duriis amanamummaa eegga qabaataa turan. Seenaa tokko himaniiti ergamaan Rabbii namicha tokkotu jira ture. Namarraa diinaara 100 yookiin warqii liqeeffatee ture jedha. Warqii liqeeffatee tureeti gaafa inni guyyaan beellamaa gahu warqii isaa kana galchuufiidhaaf deeme. Gaafa inni diinaara 1,000 jedha, alfa diinaara 1,000 liqeeffatee diinaara 1,000 kana galchuuf gaafa qaxaroon itti galfamu beellamni isaa gahu fuudhatee deeme. Gaafa deemu galaanni guute namichi dooniin arganne waan ittiin ergu rakkate. Sana booda muka lafaa fuudhee muka kana addaan baqaskee qarshii isaa kana muka kana keessa kaa'eeti bishaan keessa buusee yaa Rabbi ittiin naa gahii jedhee dubbate jedhu. Yaa Rabbi ati kafiila naa ta'i, gahaa naa ta'iiti. Yaani kana dura maaltu ture? Gaafa inni liqii gaafatu, gaafa inni liqii kana naa kenni jedhee liqeeffachuuf gaafatu nama wabii sii ta'u fidii jedhee gaafate ture inni liqii kennu kun. Jennaa wabii koo Rabbi malee hin jiru, Rabbiin hin qabaa, Rabbiin gahaa kooti wabii naa ta'uuf jedheeniin. Ragaa ta'utti sisumatu gahaadhaa jedheen. Gaafa kana namichinis tole jedhee taqabbalee fudhate jechuudha yaada kana qeebale. San booda gaafa guyyaan isaa ga'u waan ittiin geessu dhabe muka baqaskee achi keessa kaa'ee bishaan itti darbata. Muka kana bishaan geessee namicha sabbaa qarshiitti geessa. Inni immoo bahee naafida jedhee karaa dhaabatee eegee dadhabee gaafa lafti dhi'u deebi'u gaafa ka'u muka kana argee fudhatee qoraaniif manatti gala. Gaafa galeenni qoraan sana muka sana falaxee qoraaniif itti fayyadamuuf ka'u qarshiin achi keessa jira ture. Qarshiin achi keessa jira ture. Qarshii kana keessatti xalayaa barreessee waan jiru dubbatee ture ni liqeeffate. Kanarraa ka'uutiin nama amaanaa eegu Rabbiin amaanaa isaaf guuta, bakka inni barbaaduun isaaf ga'a. Nama khaa'ina ta'e yookiin waan itti amaname eeguu dadhabu ammoo sanumatu isa eeggataa jechuudha. Egaan diiniin Rabbiin nurratti dirqama godhe amaanaadha. Amaanaa Rabbiin nurra kaa'e. Qaamni keenya amaanaadha. Kalaamni dubbiin afaan keenya irraa ba'u amaanaadha. Ijji qaamni keenya guutuun akkuma jirutti amaanaadha. Wanti namni itti nu amanatus amaanaadha. Ajajni Rabbiis amaanaadha. Wanti namni nu bira kaa'atu
hunduu amaanaadha. Amaanaa eeguun islimnaa keessatti iddoo guddaa qaba. Darsii itti aanu hanga walitti deebinutti. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.